Nageenyi keenya bakka jirtan marattis na haa ga'u. Kun miidiyaa Soofumariiti. Guyyaa har'aa immoo keessummaa kabajaa dargaggeessi cimaa fi tattaaffii hedduu keessa darbeeti milkaa'inaaf gahe dargaggeessa tokko qabannee gara keessan dhiyaannee jirra. Sagantaa Soofumar poodkaastii irratti isiniif dhiyeessinee jirra. Walii wajjin turtii gaarii isiniif hawwina. Egaa sagantaa kanas ani Radee Zagayyee fi Muhammad Mustafaa kan isin biraan geenyu ta'a. Hamma sagantaa keenya dhumaatti nu faana tura. Baganagaan dhuftan. Baganagaan dangalatamaa asitti nu affeeruu keessaniif. Isin jechuun baay'ee ulfaataa yoo ilaalu dargaggeessa kanaan immoo isin jechuun xiqqoo sirri. Akka haala addaatti waliin haasofneef xiqqoo waan ta'eef si jennee osoo si'aamneeti maal rakkoo qabeenneeti. Yoo ustaazis jechuu qabaanne yoo sheekas jechuu qabaanne filadha. Ani miftaa jettanii yoo na waamtan natti tola. Toleera. Baganagaan dhuftan irra deebiidhaan mee of beeksisni eenyuun nyaatiin eessaa dhuftee eessaa kaatee eessa geettee kaayyoon kan kenni fuulduraa maaliin waan jedhu sammee nutti hima. Okay, galatoomii bakki ka'umsa kootii bakkuma dhalootaati. Godina Jimmaa aanaa Sigimoo ittiin dhaladhe achumatti baradhe aga 10 san booda magaalaa Jimmaatti dhufee qophaa'inaan baradhe. Bara 2009 akka lakkoofsa Itoophiyaatti yuunivarsiitii Haramayaa seenee siviil injineeringii baradhee bara 2014 eebbifame. Ganachirraa deebi'ee maastersii Jimmaatti deebi'ee piroojeektii maanaajmentii baradhee bara 2025 kana Hindiyaatti barataa jira PhD. Dual PhD baradhaa. Tokko muummee sooshooloojiitiin baradhaa. Kan biroo immoo muummee maanaajmentiitiin barataa jira jechuudha. Baay'ee bareeda. Dargaggeessa taateetiin hanga PhD deemuun baay'ee biyya keenya keessatti hin baratamne. Jiruu kee keessatti dargaggummaa kan kee kana keessatti barumsa irratti qofa xiyyeeffatte moo waan biraallee gitaa jirta? Ani maltii daayirekshinii deemuudha hawwiin kan koo. Kallattii tokko osoo hin taane kallattii garaagaraatiin yoo deeman bu'aan biyyaafis dhuunfaafis hin dhufa waan jedhu ilaalcha akkasiin qaba. Kanaaf immoo dursi barumsaa. Injiinii waa hundaa barnoota waan ta'eef barnoota irratti umurii kiyya xiyyeeffadhe keessattuu umurii waggaa 25 gaditti guutummaan barnootaaf kan kenne waa'ee biizinesii osoo hin seeniin barnoota yeroo jedhu barnootaas kallattii tokko qofa osoo hin taane kallattii garaagaraatiin nan baradhaa. Barnoota amantaa Islaamaa nan baradhaa. Barnoota akaadaamiis nama biizinesiiti, nama akaadaamiitis akkasumas immoo nama barnoota amantaa baratus karaa biraatiin leenjii garaagaraa tireeningii adda addaan kenna. Keessattuu dargaggoota waan wal qabatan kanneen akka liidarshiippii, intarpireenarshiippii akkasumas immoo viizhinii, gool seetingii, maayindi seetii jijjiiruu waan akkanaa irratti tireeningii kallattii garaagaraatiin offlaayiniidhaanis onlaayiniinis kennuu irratti argama jechuudha. Egaa baay'ee barumsaan akka baay'ee fagaattanii nutti himtanii jirtu. Mee karaa biizinesiidhaan hoo maalirra jirtu? Maal fa'aa hojjettu? Hojiin keessan maal fa'aadha? Karaa biizinesiitiin akkuma silasiin jedhee jijjiirama kamiifuu dursii baruudha barnoota. Kanarraa kan ka'e biizinesii barnootaan jalqabeen. Mana barnootaa sadarkaa tokkoffaa Iqraa Akaadaamii jedhamu bara 2014 yuunivarsiitii irraa akkuma deebi'een hojii mootummaatti osoo hin seeniin yookaan hojii qacarrii nama biroo biratti osoo hin seeniin eegalee manni barnootaa sun amma haga kutaa 8tti barsiisa. Dameellee gugudhatee jira. Bara 2015 kan lakkoofsa Itoophiyaatti kolleejjii Grand Valley kolleejjii fayyaaf kolleejjii biizinesii keessattuu fayyaa irratti bifa addaatiin kolleejjii barsiisuu banne. Sana booda hospitaala Grand Valley bara 2016 hospitaala Grand Valley banne. Hospitaalli sun amma innis hojiirra jira. Bara 2017 Grand Birrii biizinesii banne. Grand Birrii biizinesii jechuun akkaataa deemsa Islamic Financial Institution wal qabata
haa ta'u garuu faayinaanshaal instituushinii osoo hin ta'in biizinesiidha. Biizines instituushiniidha. Xiqqoosii bal'ina barbaada, ibsa bal'aa barbaada. Giraand birrii uumne 2018 kan ammoo giraand bir halaal maarkeetii waan jedhamu kana laawunchi gochuuf deemaa jirra jechuudha. Namatti fayyadameef baay'ee barnoonni teknoolojii walitti rarra'u keessattuu barnoonni injiinaringii barnoota akkaan baay'ee murteessaa barbaachisaadha. Injiinaringii ni ittiin hojjechuu qofa osoo hin taane chaalenjii illee si barsiisa. Probleemii akkamitti solve akka gootudha. Hedduu kan hojirraa baradhe. Gara biraatiin akkamitti koomitmentiidhaan waa tokko hojjettee galmaan geessa kan jedhu indirect hubadheeraani. Gara biraatiin moodellii barnootaa biyya keenya hedduunsaa kan customize biyya alaarraa godhamedha. Akka fudhatame haa ta'u garuu how can we apply here kan jedhu irratti immoo qaawwatu jira. Biyya keenyatti akkamitti apply goona kan jedhu irratti qaawwatu jira. Ammaal irraa hubataa ture barnootaan baradhu kanarraa akkamittiin asirratti apply godha maalirraa hubadha kan jedhu irratti xiyyeeffannoo koo waan tureef completely ani gaafuman seenu iyyuu gaafuman yuunivarsiitii seenu fedhii kootiin filannoo kootiin seenee qabxii bareedaas hojjetaa ture xiyyeeffannoo gaariidhaan sanarraa kan ka'e biizines maanii ta'uu kan qabu karoorsaa ture. Bara 2014 ergan eebbifame mana barnootaa sun baname. Haa ta'u garuu san duratti kaayyoon qaban ture. Kaayyoon kan koo nama biizinesii jabaa ta'uu hawwiin qaba. Umuruma waggaa 13 akkarraa waan hin barreesse tokkotu jira. Maadumaa teeji waan jedhu wayii. Kana jechuun I want to be a millionaire. Ani nama millionaire ta'uun qaba. Akkasumas immoo emmiin sun jechuudha. Diin sun immoo I have to be a doctor. Kan immoo PhD kana daa'imummaadhaan obboleessa kootu PhD barataa gaafas indiitti barataa. Obboleessa kiyyaan gaafa Dr. Nurazzamaan kan jedhamu isa laalee akkasaa ta'uun qaba kan jedhu hawwii kooti. Kutaa 9 waggaan baradhu jechuudha. Haa ta'u garuu akkasaatti immoo hojjetaa mootummaa ta'uun immoo hawwii koo miti. Inni hojjetaa mootummaati. Karaa biraatiin iyyuun sun ustaaza ta'uu immoo hawwii kooti. Nama amantii barate namoota daa'ii jajjabaa kana hoggan arguu natti tola. Naggeeffadha nan hordofa. Kanarraa nama biizinesii ta'uun qaba. Dhiifama asitti si'aadhaa mufti karaa toora feesbuuka keetiin ani uummata koo miiliyoonara gochuu abjuun qabaa jettee barreessiteerta. Kana karoorfattee kaatee fakkaata. Yaadni kun akkamitti sii dhufeeme kana saasumaan wal qabsiistee akka nuyi uummata miiliyoona jechuun uummata Oromoo. Isas ta'uu danda'a. Mee yaada isatu beekaa? Duratti ani ofuma miiliyoonara godhaan karoora koo ture. Hoggan dhufee isa sana galmaan ga'u miiliyoonara akkuma inni karoorse sana miiliyoonara nan ta'e akkuma karoorse ustaaza cimaallee yoo hin taane bakka tokkotti ustaaz jedhamu eegalee PhD ammaallee barataatuman jira. Sun galmaan an ga'e duddubbiti deebiin gaabbeen osoo miiliyoonara godha jedhee galmaan ga'uu nan danda'a kan jedhu yaada koo ture. Kanaaf my ultimate goal I wanted to make millions of the people millionaire. Namoota keenya miiliyoonotaan lakkaa'amu miiliyoonara gochuudha amma kaayyoon kan qonne dhumaa jechuudha. Kanarraa kan ka'e biizinesiin akkamitti jalqabde waan ati jalqaba jettee fansiin jedha. Abjuu koo waan tureef yuunivarsiitii keessa yeroon baradhu akkamitti maaliyoon hojjedhe miiliyoonara ta'a kan jedhu kaayyoo koo ture. Sanarraa qabee ijoollee dubbisiisuun jalqabe yeroo koronaa keessattuu koronaa yeroo dhufu sana yuunivarsiitii eebbarratti dhiyaannee galladda cite yeroo sanan taa'eetuman ijoollee dubbisiisuu jalqabe. Osoon dubbisiisuu sanuma gara akaadaamiitti deebisnee achiin dhufee jechuudha. Kanaaf miiliyoonota miiliyoonara godha kan jedhu booddee keessatti dhufe yaadichi kun. Dura ofumaa kootiif miiliyoonara ta'adha. Amma ati miiliyoonara taatetta?
Yes. Adeemsi miiliyoonara gochuun sunuu eegalamee jira. Eeyyeen. Kanaafuu nullee amma si wajjin miliyoona taana jechuudha. Invite godha. Maali amma anamma na ajaa'ibaa jira. Dargaggeessa taatee sanuu yeroo koronaa keessatti yeroo namni addunyaa dhiphatee jiru san keessatti kaayyeffattee kaatee achiin booddee immoo atuu eebbifamtee son turiin qabeenya adda addaa horachuu dandeetti. Isas amazing. Ammallee wanti anamma detail barachuu barbaadu akkamitti ta'ame taateen kun miracle waan ta'e wayiiti waan ajaa'iba ta'e wayiiti. Namni yeroo eebbifameeti waggaa muraasa keessatti kaampaanii dhagaa jiru amma kaampaanii gurdaadha gama keetiin jechuudha. So kaniin akkamitti establish gochuu dandeetti akkamitti ijaarachuu dandeetti kaampaanii kanniin dhaabbata kanniin fakkeenyaaf mana barnootaa iqraadhaa turte hiikni isaa maal jechuudha iqraa jechuuni. Bareedduudha. Abjuun koo wantoota kana amman si hime kana maadumaa teeji wanti jedhu ammaa kun amma uuma sadii qofan si hima. Tokko miiliyoonara ta'uun qabaan kaayyoo kooti. Lama dokteera ta'uun qabaan kaayyoo kooti. Sadii ustaata ta'uun qabaan jedhe. Inni isa kaan yeroo biraa So financially, spiritually plus academically top ta'uu jechuudha. Top ta'uun qaba. Ergan ofii kootiifis akkamitti garuu haa kaanaayibii kan jedhu irratti immoo naan galle akkamitti kan jedhu kun pilaaniidhuma ture. Akkamitti kan jedhuun sarchi godhaa ture. Nan dubbisa hedduu osoo dubbisuutuun barnoota akaadaamiis kan amantii sotoman baradhu nan barsiisallee nan qo'achiisa lachuu jechuudha. Keessattuu yuunivarsiitii keessa yeroo turetti nan barsiisa. Otuman jedhu ijoollee gaafan jalqabee galu rabbiin yoo ati kaayyoo wayii qabaatte fala wayii sii ka'a. Probleemii wayii jira. Gannan galee yuunivarsiitii irraa waggaa tokkoffaa galee hoggan galu ijoolleen qumaaratti deebita jirti daa'imman. Daa'imman hin barattu hin qaraatu qumaara. Akkasumas immoo haadha barkaa baateetti daa'imni magaalaa keessa jirtu kun keessattuu tokko kan obbolaa kootii kan maatii kootiitii qabe. Sana laalaa dhaqeetan maal gochuun qaba gannan mantaa kana ijoollee kana walitti qabee barsiisuun qaba voluntarii jechuun karoorsa. Akkasitti maatii hubachiisee karaa masjiidaatiin jechuudha. Akkasumas immoo warreen itti gaafatamtoota masjiidaa hubachiisee ijoolleen kun qumaara keessa taa'u bakka hin dhaabanne taa'urra nan barsiisaan eeyyamaan jedheen. Barsiisi jedhani. Akkasitti ijoollee walitti qabuun jalqabe. Hoggan barsiisuu ijoolleen na fedhaa dhufanii sana booda ganna barsiiseetan yuunivarsiitiitti deebi'uu deema 2010 jechuun bara 2010 deebi'uufan deema akka lakkoofsa Itoophiyaa. Ganna ijoollee kana keessaa namoota cocollee kana fuudheetan deeme Harariin. Challenge hedduun na qunname. Maaliif barnoota jara addaan hin kutin waan natti barataa jiran kana jechuudha jecha fudhee yuunivarsiitii deeme. Yuunivarsiitii deemee challenge hedduu wajjin dabarsee ijoollee kana barsiisuu jalqabe. Yeroo barataa yuunivarsiitii turteetti akkana goote? Eeyyee. Yuunivarsiitii barataa ala kireeffadhee taa'eetan. Isaanumaaf? Isaanumaaf nama 12 fuudhee deeme. Maal ta'e dhagaan amma waa'ee biizinesii waan jedhu irraanfadheera beeki. Rabbitu booddee gara biizinesiitti naa jijjiiruu deema malee. Nan jijjiirama nama kana irratti hin fida. Ijoolleen kun boor ijoollee biyyaati. Ijoollee bakka guddaa ga'uu dandeessu kan jedhurraa chaalenjii hedduu na qunnamee ganna osoo hin xumuriin hin deeme. Osoo yuunivarsiitiin nu waamin hin deeme. Yuunivarsiitiin osoo nu waamin deeme akkasumas immoo waggaa tokko guutuu ijoollee kana wajjin rakkataa ba'e. Achi keessatti maaf mana barnootaa giddugala seenterii biyyatti galee hin dhaabne kan ijoollee achirraa kaasee Harariin kanan fidu maafan gandatti ijoollee nan dhaabne kan jedhu sammuu kootti dhufe. Faayinaanshaalii intu ispoonsarsi godhe. Faayinaanshaalii nama illee isa gaaffiin guddaan. Jimarraa hanga Harargee geessee. Qariyaan taa'e. Qariyaa beektanii? Maali qariyaa? Qariyaa darasaa isaanii. Darasaa ta'eetan nama nyaata nu fida. Darasaa qabattee deemtee jechuudha. Darasaa qabadhee deemeetan kiraa immoo maatii barataa kana keessaa namni tokko kiraa nuu kaffala. Maatii ijoollee nan dubbisiisu kana keessaa
akkasumas immoo maatii ijoollee kanaa keessaa namoonni tokko tokko yeroo tokko tokko maal naa erga waciidhuma tokko tokko naa erga. Garuu kanaaf hin turre jijjiiramu mana irratti hojjedhaaf. Nyaata immoo kan nu danda'u itti gaafatamummaa nam tokko tokko qaba. Bakkuma tokko bullaa nyaata immoo harariin yoo beekte jechuudha. Dabareedhaan. Atis qariyaa qabda. Qariyaa jechuun nama bira teessee nyaata kee itti gaafatamummaa fudhatee si nyaachisu. Wafqii fudhataa jechuudha. Ofitti fudhata. Galee misaa fidee dhufaa tokko. Galee irbaata fidee dhufaa. Atis kan kee fudhattee dhuftaa. Anis kan koo fudhadheen dhufaa. Saanatu jira kan itti hirmaannaan uummataan ture jechuudha. Ijoolleen akkasitti namni qariyaa irreen arganne akkanatti nyaata. Ji'a 3 wayii waan akkasitti fakkaata akkasitti turre. Akkanatti osoo nyaannu jechuudha. Ani immoo amiira jiraate hoogganaan. Amanumaan ta'a malee qariyaan qabu. Jaratu dhaqee nyaata fida. Ka walitti qabe garuu sunu. Egaa akkasitti ispoonsara keenya akkasitti taane chaalenjii kana keessatti maalan jedhee maafan galee biyyatti seentariin uumne markaza waan jedhamu jechuudha. Mana barumsaa jechuudha. Mana madarasaa bakka itti qara'amu bakka itti ijoolleen leenjifamtu. Asii bakka harariin deemtee bakka adda addaa deema maafii jedhee san sammuutti qabadheetu galee. Gaafa ganna galuu ijoolleenis rakkina dadhabanii taa'uu dadhaban hedduun jira jechuudha. Gaafa ganna kana galu maalan godhee seentarii kana uumuun barbaade. Seentarii kana uumuudhaaf chaalenjii hedduu hawaasni illee nan hubanne sirrii miti jedhee jechuudha. Ani immoo tamaneera sirriidhaan jedhee akkuma ta'etti uumame seentariin kun giddugallii markazni kun ijoolleen quraanaaf fasdii akkasumas immoo ingiliffaa barsiisa afaan ingiliffaa kana afaan arabii waggaa aanaadhuma sana keessa waggaa 2 wayii aga gaafa koronaan dhufuutti ga'e. Gaafa koronaan dhufu seentariin kun cufame sababa koronaatti jecha nama walitti qabuun hin danda'amu waan jedhamu. Adda baamee adda yaamee anis yuunivarsiitii irraa nan galee biyyatti gaafa yuunivarsiitii irraa galuu aanaan itti dhaladhetti gaafa galuu wanti hunduu haalli mijataan turre yeroo koronaa sana namni walitti deemuun hin danda'u. Ani immoo nama bareeraa nama leenjisuu barsiisuu bareeraa magaala Jimmaa dhufee galee kireeffadhee achittis nama wayitu kiraanaa kaffalee ispoonsara jechuudha. Ispoonsara birrii 2,000 naa kireeffatee namni. Achirraa aanaarraa ijoollee sana koronaadhaaf jecha cufame namoota tooppii ta'e fudheen dhufe. Gara Jimmaatti deebite. Magaala Jimmaatti. Yeroo koronaa sana kunis. Yeroo koronaa sana koronaa sana si sodaadhe. Koronaa sana si gaafa. Otuu dhokatamuu dhokadheetumaan barsiisuu jalqabe. Sijjiin gaafatamnu miti waan darbee. Yeroo waan kana hunda gootu garuu kanfaltiin siif kaffalamu tokko iyyuu hin jiru. Never. Baajabee yeroo koronaa sana namni baay'een kireetiiviitii guddaa uumaa ture jira. Carraawwan adda addaatu uumamaa ture. Carraa san keessaa tokko immoo ati illee carraa kan argattee jechuudha. Carraa leenjisuu barsiisuu argattee yoo sanitti. Ani laa yeroo koronaa kana iraftiin argadhe maalani barnoota akaadaamii kanarraa nan dhiise bakka amma gara amantaatti deebi'uun qaba kan jedhu. Hibzii quraanaa ofiifis dura haffazeen ture. Daa'imman kun ijoollee kana hedduu haffasiiseera alhamdulillah gara nama 60 olii. Maalam godhee Jimman gaafannuuf hadiisa haffasuun qabaan jedhe ofuma kootti. Hadiisa Bukhaarii Muslim kana sammuutti qabuun qaban jedhee ijoollee kanas leenjisuu jalqabee magaala argan dhufe namoota illee xiqqoo si jajjabaallee ofitti qabuun jalqabe namni na bira dhufe. Otuu kanaan jirru maaltu dhufa fuuchuun barbaade tu kanaan jiru jechuudha. Rakkoo. Laal mana kireeffannee teenya obbolaan koo tokko jiru yeroo tokko bira nan dhaqaa yeroo hedduu dhaqeen garuu immoo nama fuutee deemuun rakkisaa waan ta'eef ofii immoo ijoollee dhiisanii deemuunis rakkisaa waan ta'eef. Yoo ati deemte ijoolleen bittinnoofti. Chaalenjii guddaan na mudate tokko namni qariyaa nama fudhatu sababa koronaati mana ofiitti nama hin galchu. Namni nama jibba. Si taatiyaa bakka wati mana isaa dhaquu barbaadde sin jaallatu ijoollee kootti waa fiddee dhufteen. Chaalenjiin na mudate.
Ani immoo ijoollee na duuka jira. An koronaa kana immoo hedduu utuma pandemikiin sun jiru akka kanatti hin daddarba kan jedhu na hin fudhanne sammuun koo Oroma sanayyuu. Kanarraa kan ka'e nan barsiisaa ijoollee nan barsiisaa bakka amma furmaanni naa jiru jedha gaafa rakkadhu fuudhan jedha. Fuudhee tan dubartii ijoollee kanatti haadha taatu jechuun gabaabaa. Booddee bakka du'aayee kadhachuu jalqabeen naa barbaadaan jedhe ka. Jaruma sanaan dola naa barbaadaan jedhe. Barumsi sin xumuramne immoo. Xumuramne. Wantum dibadeera beeki. Barumsi dhaabatee jirti ijoollee itti gaafatamummaa baadhattee jirti. Qe'ee keetii baatee naannoo magaalaa Jimmaatti galtee jirti. Seenterii duume sana duraa diigameera. Wantan itti taa'abee wareegama meeqatti kaffalaa ture waggaa meeqa innis diigameera. Osoo akkana jirtu immoo fuudha hawwite. Bakka fuudhu maalli jiru fuudhan jedhe. Akkasitti gara si milkaa'e. Milkaa'e. Akkasitti. Yeroo sanatti milkaa'e. Du'aa kadhee. Bagara si milkeesse. Akkanii guyyaa kadheetuma jedhu. Ijoolluma sana keessaa karuma darasaa sanaan an argadhe. Ijoollee mana biratti baratan karaa obbolaa jiraatiin san booddee piroosesii eegallee fuudhega. Fuudha sanarratti chaalenjii hedduun na mudate ammas hiriyootaan na gargaara ispoonsara ta'e fuudhuma kanarratti akkasumas maatiin sillee na gargaaranii akkama fuudha kanarratti jechuudha. Maaliif maatiin kun aan eeyyamne waan ta'eef. Fuudha. Kanaafuu baasii tokko baasuudhaaf an nama barataadha waa tokko hin qabu akkamitti mucaa namaa bulchuuf jedhanii keessa galuu didan. Bakka kanarraa maatiin immoo sappoortii yoo si godhan malee badheetta fuukeeti. Eeka san booda maatiin dirqameetuma bakka amma ta'e na gargaaree haa ta'u garuu haala salphaa ta'een anis haala baay'ee salphaa ta'een isiinillee waan hin gaafanne akka barataatti jechuudha. Warqii naaf isin hin jenne. Hin qabne itti beera. Warqii ammoo si gaafattee. Amma biteera. Egaa kun miidiyaa Soofumariitii guyyaa har'aa immoo Soofumar poodkaastii irratti keessummaa keenya tokko affeerree isa wajjin turtii godhaa jirra. Keessummaan keenya kun immoo Miftahaddiin Jibriil Nagawooti. Dargaggeessa kaayyoo guddaa qabatee waan xiqqoo irraa ka'ee milkaa'ina guddaa gonfachuu irratti argamudha. Isa wajjin turtii goonaa nu wajjin hanga dhumaatti tura turtii gaarii. Maal goone ijoollee kanarraa amma maatii bulchuun dhufeemi galii barbaadan amma duraanii galii hin qabu. Du'aa tokkoon kadhefaa. Innani halkan guyyaa nan barsiisaa innan ilaalu duddubbee kotti baakgiraawundii keetti deebi'ee innan of ilaalu wanta tokko hin qabu. Woma tokko waanan ittiin nikaa hidhadhu hin qabu. Asiin bakka yaa Rabbi ergani an namaaf fan hojjetaa ture waggaa meeqan jedhe. Bakka amma waanan fuudhu naa buusin jedhe waanan ittiin fuudhu. Leelii dhaabatte. Leelii dhaabadde akkasitti fuudhee erga waan ittiin bulchuu hin qabuumi. Maal gochuun qaba jedhee tooftaa wayii Rabbi naa baase. Ijoolleen ani barsiisaa jiru ijoollee gurguddaadha. Daa'imman xixiqqaa safara keessaa. Kana yoon qo'achiisee jedhe akkasumas yoon qaraasise isiinis nama barate yoo lama taanee barsiisne bu'aa fiduu dandeenya kan jedhu yaadne safara keessa deemne madda galii argachuu. Madda galiiti. Safara keessa deemne waraqata laxxafuu jalqabe. Hin qo'achiisna barsiisna. Hin qo'achiisaa naa bilbilaa. Hin qo'achiisna barsiisna deekkanaa jirraa nuu bilbilaa lakkoofsa keenya girgidda namaa guddaa. Magaalaa guutuu irratti. Laxxafuu jalqabne waraqata. Osoo jennu namoonni safara keessaa ijoolleen ilaali yeroon koronaadha manni barumsa akkaadaamiin jiruumi. Ijoollee mana ooltu kana namni nutti erguu jalqabe. Xiqqoosii erga acaaluutii booddee koronaan laaffifameera. Ijoollee birrii 200 barsiisuu jalqabe. Nama tokko. Ijoollee nama birrii hin qabne immoo hin cinqinu. Ijoollee meeqa argatte akkasitti? 200. Ijoollee 200 birrii 200. Mana barumsaa hunda namni hire. Yaatti gara 20. Akkanatti argachiisu jalqabe. Horree ijoollee 200 arganne. Haga fuutee maatii horattee kaatee waan fuudhee isheen barsiisutti galee.
Kanaafuu rabbi riskii sii kennee jechuudha. Rabbi riskii kenna. Carraa kanatti fayyadamu fuutee taate. Inni afaan jira. Ji'aatti qarshii 20 argachuu jalqabee jechuudha. Ji'aatti 20 bara waggaa 5 hin geenye ga'eemi. Itti fakkaata. 13 yeroo caalu san. Waggaa 5 irraa galiin koo ji'aatti 20 ga'eeran. Maal gochuu jalqabne gaan karoora kan koo keessatti loongi termiin qaban. Nama birrii hin qabnes hin cinqu bilisan barsiisa. Maaliifi tokko khayrii rabbitti ni yadheeti. Lammaffaa immoo seera nama mul'ata qabu keessatti self buildingii jira. Self building jechuun of ijaaruu. Maalummaa kee sammuu namaa keessatti ijaaruu qabda. Fakkeenyaan namni kun namaaf ta'u. Nama barsiisu kan jedhu waan kana jecha maallaqa jecha ilmoo koo ari'ate kan jedhamne jecha hin deebisu bilisa barsiifna. Inni bilisa baratu nu eebbisa inni qabuun kaffala. Osoo jennu waggaan tokko ga'e. San booda maal goone laala eessatti barsiisna beektaa? Mana kireeffanne sana barandaatti barsiifna. Baana kireeffachuu hin dandeenyu alarraa. Abbaan kireeffateen dhoowwusa sana. Abbaan kireeffate. Akka carraa immoo namni nuu kireesse maatiidhuma obboleettii kan obboleettii kootii ture. Dallaa guutuu kireeffattanii? Kan obboleettii kootii ture. Mannis guddaa miti manuma barandaa isaatti afnee sharaa binnee afnee sharaa sana irratti teessi ijoolleen. Sharaa sana irratti barsiisna. Wantoota adda addaa ABCD kana akkasumas immoo afaan arabii kana quraana waa hedduu barsiisuu jalqabne. Maal goona gaa ganama farakaa qaba ijoolleen. Hanga waan ta'eef barandaan eddeetti taa'uudhaaf. Ganama suubii sagannee jalqabna. Yeroo sa'aatii 12 hojii jalqabne hojiirra jirra. Ganamarraa. Faraqaadhaan dhufee ba'a. Inni sa'aatii ganama sa'aatii 12 amma sa'aatii 2tti barsiisnee erga geggeessinee kan biraa ergantanaa deebitee haati mana koo waa xiqqoo hojjetti waan qorsii. San booddee ammasiin hojjettutti kophaa koon barsiisaan. San booddee erga qorsii sana nyaanne ammas itti fufne amma sa'aatii 6tti amma zuuriitti jechuudha. Ammas otuma jennu sa'a 8 booddee immoo farakaa biraa dhufa. Magriibaa fi ishaa gidduu farakaa biraa dhufa. Ganama sa'aatii 12 qabee amma halkan sa'aatii 2tti. Torban guutuu. Yeroo guyyaa jumaa keessaa baasnaan akkasitti hojjanna. Maal gooneerra immeejii hawaasa keessatti uumneerra. Sirriitti barsiisne ansiluma nama injineeringii eebbifamaa jiru ijoollee keejii ofiifama barsiisaa. Bakka namni mucaan kun akkamitti dhimmamee gadi taa'ee daa'ima kan akkanatti barsiisa kan jedhu namni baay'ee na jaallateera. Akkasumas haati manaa koo alatti baratte biyya alaatti. Isinis aadaadhuma biyyaa fudhattee nama biyya alaatti dhalatee achitti baratee guddate otoo hin jedhin teessee dhukkee keessa teessee barsiiste in argu dhufanii. Kanarraa ka'ee bakka jirri kun nama hojiiti kan jedhu fudhateera sammuun hawaasaa jechuudha. Kanarraa kaanee maal goone akkaadaamiitti guddifnaa jenne waan kana. Inni duraanii gibiran qabu maaliin qabu informaaliidha. Ji'aatti qarshii 20 argataa jirtanii. Akkasitti waggaatti 2014 yuunivarsiitii ilaala utuu hin eebbifamne addan kun eega. Ji'a 5 naaf ta'e yuunivarsiitiidha. Eebbifamuudhaaf. Deemee ji'a 5 sana xumuradhee hagan dhufutti barsiisotan qaxare gaama. Namoota waan kana qo'achiisan. Gara biraatiin mana barumsa akkaadaamiitti guddisuuf pilaan godheera 2014tti. 2014tti obbolaa kootii fi namoota muraasa namoota yaada kana fudhatan itti dabalee birrii fidaa jedhee hubachiisee jechuun akka PLC goone mana barumsa elementarii 2014tti banne. Dhaqee barnoota koo xumuradheen deebi'een ofii keenya ammas teenyee aannan hoogganaa nan barsiisaa mana barumsa kana jechuudha. Isinis hin hoogganti isin barsiistis waggaa duraa barataa hedduuyyuu hin arganne barataa 300 arganne. Guddaadha barataa 300 yeroo jalqabaa guddaadha. Aga keejiirraa aga kutaa 5ti. Sana booda waggaa taanu
kolleejjiitti dhufne gamma namni maaliin nu amaneera tokko nama wajjiniin hojjechuutti nama kaayyoo qabu ta'uu keessan kaayyoo qabu ta'uu keenya biyulli gooneera sammuu namaa keessatti. Lammaffaa immoo nama PLC uumanii yeroo hedduu dhaabbileen adda addaa na uumame hin jiga. PLC uumanii ceesisuu hin danda'u kan jedhu haga ta'e wayii sammuu namaa keessa dhufeera. Waliigaltiin isaan jidduu hin jirre dhamee amamne jechuudha. Haga tokko sanbooda bara 2015 asirratti ergaan dabarsuu barbaadu from simply eegalama biizinasiin. Har'a kaatee har'a gubbaadhaa yoo eegaltan kuftaa. Dubbisiisuu barandaa irraa eegalta. Tu fooqiitti limbaye. Ammas immoo waan gibira sin kaffalchiifne irraa eegalta. Waan guddaan isa. Waan taaksii guddaa kiraa guddaa sin kaffalchiifne irraa eegalta. Yoo kassares wanta kasaartan jiru. Keessattuu nama dubbisiisuu wanta yoo barataan kee deemes mannatti kaffaluu dadhabdee kasaartu hin jiru beeki. Achirraa eegala. Booddee keessa qarshii aga 1,185 namni biraa nutti dabalame kana qofa kenne. 1,185 mana kiraayee fudhachuudhaaf jechuudha. Akaadaamii banuudha. Mana barumsa ture. Manni barumsa nu kireeffachuu jennu duraan mana barumsa ture. Mana barumsaa santu dhiise. Akkasitti 1,185 sheerii namatti gaggalchine jechuun haafii goonee ofii 50% yookaan immoo parsantiin 50 keenya ta'e parsantii 50 immoo nama biraa 1,185 namarraa fudhannee jalqabne jechuudha. Sanarratti kireeditii hawaasa birraa nun arganne 2015 kolleejjii banuu qabna kan jedhuun eegalle maaliifi tokko kireeditii namarraa arganneerra hojjechuu hin danda'u barsiisuu hin danda'u kan jedhu kolleejjii sanatti seennee kolleejjii irratti immoo ammas ofii keenya hirmaannee namoota biraarraa walumaa galatti sheerii gurgurree aga miiliyoona tokkoof 100,000 wayi nama ofitti daballee birrii amma kana jechuudha. Hatta barsiisota irratti xiyyeeffata. Barsiisota mana barumsa kana barsiisu. Miindaa jaraa qabneeti birrii 10,000 irraa fuunee kolleejjii banne. Namoota tokko abbootii qabeenyaa tokko qofa ofitti daballee jechuudha. Irra hedduun dargaggootuma warra qarshii 10,000 kanaan jechuudha. Chaalenjiin nu mudateera gaalaal waa'ee maallaqaatiin wal qabee waadaan jira. 2015 kana kolleejjii kana ceesisnee ofiifan hooggane ammas kolleejjiitti darbe amma mana barumsaa sana nama biraa hooggansiisee jechuudha. Kolleejjii darbee diinii kolleejjii caafuma kootii ta'ee waggaa tokkorra taa'ee hoogganee cimsee hawaasa biratti waggaa 2 keessatti sadarkaa maaliirra geenyerra sadarkaa kolleejjiirra geenyerra kireeditii gaarii argadhee barataa 300 wayii arganne kolleejjii kanarrattis waggaadha. 2016 an piroojeektii tokkoof waggaa tokko waliin qabu. Sigalee 2016 hospitaala banuu qabna kan jedhu yaada kanan dhufe. Ammas gaafa hospitaalatti dhufnu moor ammas maal arganneerra kireeditii nama biratti arganneerra. Yoo namaan fidii wajjin hojjannaa jenne namni nu amana akkasitti namoota biraa haga birrii miiliyoona 48 keessattuu ijoollee biyyoota alaa irra jiran namoota tokko irratti hojjannee leenjisnee ofitti daballee jararraa jechuudha. Maal goone warreen hundee irraa kaanii dhufaa jiru kun jechuudha. Hospitaala sana jalqabne. Hospitaalichi namoonni alarraa namoonni akka koorii ta'anii na wajjin jiran jiru. Jechuun akka utubaatti. Guyyaa jalqabaarraa si faana kaanii jechuudha. Guyyaa jalqabaarraas kan karaatti dhufanis jiru. Adeemsa keessa kan dhufanis jiru. Namoonni utubaa ta'anii na wajjin jiran. Tokko ilaalcha koo kana sirriitti warri jaallatan. Adeemsa koo kana warri jaallatan jechuudha. Namoota biraarraa birrii miiliyoona 48 itti daballee ofitti daballee hospitaala dhaabne. Amma maa inni tokkoffaa haga namni baay'atuun maal taa'irra we are constructing community ijaaraa jirra jechuudha. Dhaadannoon keenya we are the society jedha. Nuti hawaasichaa jedha. Hawaasicha na jettu nama kana na ofitti dabaltu tokko qabeenyichi gadi dhaabata kan saatis waan ta'eef. Ownership qabaata waan ta'eef. Akkasitti hospitaala sana 2016 hojii jalqabsiifne more kireeditii ammas argataa turre dhufne. 2017 immoo 2016 kana karoora wayitu ture namatti himne malee. 2016 sana chaayinaa deemeen ture.
meeshaalee hospitaalaa kana bituudha. Nan ilaale gara bultii 20 waan akkana natti fakkaata. Ka magaalaa gurguddaa keessa deemee waa hedduu ilaalaan ture. Achirra dhaabadhee tan biyya sana wanti lafaa kaase guddaan teknooloojii akka ta'e hin bare. Kanaafuu nuti wanti nuti irratti deebi'uu qabnu fookasiin biizinesii keenya gara teknooloojii ta'uu qaba kan jedhu yaadni naa dhufeera. Achirraa kan ka'e maaliin godhe teknooloojii giraandi birrii waan jedhamu kana uume jechuudha. Giraandi birriin kun tokko faayinaanshaaliidha. It is not institution. Institutionii miti. Business companyidha. Akkamitti karaa halaalaatiin karaa amantaatiin dhorkanii. Akka Alibaba fa'aa jechuudha. Amazonii fa'aa jechuudha. Inni immoo alana. San duratti maalan godhe bizinesii kana faayinaanshaal institutionii jira. Amma fakkeenyaaf Islaamic baankii jedhamee ammas immoo baankii dhumti akka Awaash Nigdi baankiin kun damee qabaa damee Islaamaawii sana. Wanni suni gaabbii qaba. Ofiifis baankiin hedduu kan hin fayyadamnetu jira. Moo hawaasnis wanti hin fayyadamne jira. Lammaffaa immoo tiraanspaarensii isaa irratti gaabbii waan jiru xinaatii gochuun jalqabe qorannoo jechuudha. Achirraa qabee wanni sun baay'ee bareedaa karaa simpiil ta'een of fayyadamne. Wantichi kastamaayis kan inni godhame Islaamic economic system irraa fuudhame. Achirraa maalan godhee new financial institutionii create gochuun qabaa jedha. Kan baankiin taane. Garuu hojii baankiin hojjetu hunda hojjechuu danda'u. Simple kan ta'e. Nama kamiinuu kan hirmaachisu. Transparent kan ta'e. Halaala sirriitti kan ta'e. Nama kamiifuu ifa kan ta'e. Kanarraa maaltu jira Islamic Finance kana keessaa paakeejota gara beekamaan egaa 14tu jira. 14 jechuun akka mudaarabaa, mushaaraka yookaan immoo profit sharing, joint venture, shari'aatiin adeemsa shari'aa keessa jechuudha. Waan jedhamu kanatu jira. Isa kana alatti kaampaanii biraatiin baankiidhaan otoo tokkoffaa baankii banuun isaatii amma biiliyoona meeqa nama gaafata. Kaapitaala guddaa nama gaafata. Namoota hedduu hirmaachi. Kanarraa kan ka'e maarkeetiin kun nama hedduu maal godha dudubbeetti deebisa. Bishaan dhugaa jenna. Giraandi birrii kana maal goone irratti hojjenne akkamittiin giraandi birriin kun bu'aa guddaa fiduu kan new financial systemii kana yoo uumne jenne bifa teknooloojiidhaan deeggarameen garuu haala salphaa ta'e guddaa akka baankii otoo hin ta'in kan jedhu irraa irratti hojjechuun jalqabee tun jedhu research proposal research for action ida jechuudha. Action research isa jedhamu hojjedhe. Action research kana irratti maalan baasee utuu siistemiin kun lafa qabate namoota miiliyoonota lakkaa'amu miiliyoonara gochuu hin danda'a kan jedhuun naa dhufe jechuudha. Egalaadha. Annan diizaayinii isaa akkasumas immoo structurii isaa deemsa isaa maal isaa hojjedhu waggoota 15 hanga 20 gidduutti bara 2040 akka lakkoofsa Awurooppaatti jechuudha 2040 hanga 2045 gidduutti strategic plaanii namoota miiliyoonota lakkaa'aman miiliyoonara gochuu nan danda'a waan jedhutu natti dhufe. Hojjedhe jechuudha baasee leenjii isaan jalqabe. Dursee hayyoota yuunivarsiitii Jimmaa keessa fa'aa jiran warreen baankii akkasumas immoo warreen ministeera galiiwwanii keessa hojjetan namoota ekspertoota ta'an fideetan dubbii pirezenteeshinii gochuu fi jalqabe. Proposal kan qabtee hin danda'ama kan jedhu amansiisee baay'ee bareedaa akka ta'e warra seeraallee seera biyyaatii wajjin leegaal kan ta'e warra ilmii yookaan immoo akka shari'aadhaan dhaqee walitti hin buune warra abbootii amantaallee hubachiisee pirezenteeshinii godhe leegaaliidha. Akkasumas immoo halaala gara biraatiin akkuma jedhame salphaadha. Nama kamiinuu hirmaachisuu danda'a. Qulqulluu tiraansparensiidha. Tiraansparensiin namni kamuu arguu danda'a. Shakkii waan hin qabne. Asiin wanta kana waggaa tokkoof ji'a 3 wayii wama sanan idiitiin godhaanan sirreessaa irratti hojjetaa ture. Giraandi birrii kana maaltu jira? 2tu jira.
Giraand bir biizinesiidhaa fi giraand bir maarkeetiitu jira. Halaal biizines halaal maarkeet jedhama. Biraanchii lama qaba. Garaagarummaan biizinesiif maarkeetii maali yoo jettee dursa isa biizinesii irraa eegalle. Inni biizinesii kun biizinesii fakkeenyaaf kanuma kee nagaddaa jechuudha. Kanuma kee daldalta. Kanuma kee akkuma nama biizines kaampaanii tokkotti hojjetta. Piroodaaktii kan kee oomisha kan kee jira. Oomisha kan kee sarvisii kee kennite jechuudha. Karaa kamiin karaa mudaarabaa jedhamu tokko. Mudaarabaa jira, mushaarakaatu jira, muraabaa jenna. Paakeejii 14 wayitu jira. Kan baankotiin dhalaan alaa hojjetan. Tokko dursa which one is very simple kan jedhurraan eegale. Kamtirra salphaadha. Kanarraa wanni salphaanii mudaarabaasa jedhama halaal biizinesii irratti. Mudaarabaa jechuun hiikni isaa profit sharingii jechuudha. Profit sharingiin ati amma maallaqa miiliyoona tokko natti kennita. Kaampaanii kennaa wajjin agriimentii goote. Kaampaaniin kun piroodaaktii wayii daldala irratti hojjetu wayii. Fakkeenyaaf nu qoricha filanne dura. Qorichaaf meeshaalee fayyaa. Health care biizinesii jalqabne. Qorichaa fi meeshaalee fayyaa biyya alaatiin finnaa biyya keessaa sirraabsinee gurguruu kanarratti nama wajjiniin agriimentii gochuudha. Atamma miiliyoona tokko natti kennita. Kaampaanii kana wajjin walii galtaa. Kaampaaniin kun itti gaafatamummaa fudhatee qarshii koo miiliyoona kanaan qoricha fidee gurguree bu'aa irannaa jechuudha. Bu'aan parsantii 50 tirata. Addi tiraanispaareensiin isaa maali? Riisiitiin ittiin bitame. Akkasumas guutummaan guutuutti meeqaan akka bitame. Qorichi kun inni walii galamu leegaal halaal. Kan sarkatti illee hin qabamne jechuudha. Qorichoota leegaal seera qabeessa ta'an. Qorichoota halaala ta'an ittiin bitama birrii keetiin. Kanarratti walii galtee mallatteessinaa birrii keetiin hin binnaa. Birrii keetiin hogga binnee hin gurgurra. Hogga gurgurree jennee bu'aa qooddannaa jechuudha. Fakkeenyaaf qarshiin 100 yoo argame 50 jechuudha. Yoo argame qarshiin 50 keetii 50 kan kootii jechuudha. Haraaman ta'u adeemsa shari'aa keessatti illee haraama miti. Kana mudaarabaa jechuudha. Baankotiin kana hojjetu tokko there is no any interest. Interestiin tokko otoo hin jiraatin. Akkasumas immoo wal shakkiin tokko otoo hin jiraatin. Maallaqati qorichaan bitettee natti kennite sana handaqeessi biilaan bituun madda jechuudha. Yoo naa eeyyamte malee. Eegalaadhaan kun mudaarabaa jedhama. Mudaarabaan egaa wal dhabaa mudaarabaa muxlaqa jira. Mudaarabaa muqayyadatu jira. Muxlaqa jechuun maallaqa kana na amantee ati biizinesii hin baasaa bu'aa qaba jettee yaaddu hundaan ittiin naaf hojjedhu jettee yoo naa mallatteessite mudaarabaa jeeneraalii jedhamu. Kan muxlaqa waan an fedherra oolchu jechuudha. Garuu amma nuti muxlaqa hojjetaa hin jirru. Muxlaqa jechuun absoluutii hojjetaa hin jirru. Waan feeneen bitootu hin ta'in maallaqa namni kun fide qorichaaf meeshaalee fayyaa akkasumas immoo for health care only wama dhaabbilee fayyaatiif oolu qofarratti jechuudha. Kun mudaarabaa jedhama. Kan biraa kanneen akka kanaa 14tu jira. Amma maal hojjetaa jirra giraand birriin inni kun halaal biizinesii jechuun akkas jechuudha. Halaal biizinesiin kun kanaan deema. Inni isaa dheeraadha. Kan biraa giraand bir halaal maarkeetii kun 2000 meeqa jalqabne 2017 jalqabne. Akka ka'umsaatti waa'ee mudaarabaa kanaanii kireeditii illee arganneerra nama biraa dhageettii arganneerra maal goone gaamma nuti gara fuula duraatti maal gochuuf deemaa jirra. Inni kun maanuwaaliidha. Ammallee maal hin goone isuma ammaa kana dijitaalaayizd hin goone. Maanuwaalii dhuma walii galamaa jechuudha. Maanuwaalii waan hojjetaa jirruuf jara kana ta'e gaafa dijitaalatti deebine yeroo nuti beeraawii baankii yookaan immoo naashinaal baankiidhaan hojii walitti dhufnu hin jiraata. Sichi akka yoo rabbi nu gargaare peeyimentii mataa keenyaa karoora qabnaa akkuma birrii jechuudha akkuma teelee birrii kana. Kanaaf ammallee sadarkaa kaapitaalli keenyas karoorri keenyas achirra waan hin geenyeef ammallee keessan galu jechuudha naashinaal baankiin. Fuula duratti immoo naashinaal baankii wajjiniin hojjechuuf karoora qabna. Akkasumas immoo saayibar seekuriitii wajjiniin. Gara biraatiin amma gama dijitaala kanaan jalqabdaniirtu moo ganaa hojiirra galuuf jirtu? Amma wanti nuti hojjechuu deemaa jirrutu jira. Kun 2017 eegalleerra. Isa sana paakeejii tokko qofaan eegalla giraand birrii. Paakeejii yoo rabbi nu gargaaree gara paakeejii 14 qaba. Amma tokko qofaan sitti mirra.
Sakan maarkeetiin immoo yoon sittime giraandi bir halaal maarkeet. Inni immoo noormaal akka maalitti fudhachuu dandeessu akka e-commerceedha. Maal goone integrate goone tokko express irraa yookaan delivery akkasumas immoo digital marketingii network marketingii e-commerce kana integrate goone giraandi bir halaal maarkeetii humna. Haala over the world halaala over the world seera qabeessa akka inni ta'utti. Amma aappii isaa uumneerra appilikeeshinii isaa. Appilikeeshinii isaa kana uumneerra. Maarkeetii jechuun situ irratti gurgurata. Lafa gabaa uumu gabaamatti. Fakkeenyaaf markaatoon jiraame. Maarkeetiitu uumame maarkeetiidha sun. Digitaala ta'e jechuudha. Maarkeetiidha akkuma markaatoo moobaayila koo irratti markaatoo uumee jechuudha uummata. Bilbila kiyya irratti waan barbaade soqachuu hin danda'a jechuudha. Akka nama gabaa keessa deemaa jiru. Markaatoo dhaquu sitti hin fudhatu. Markaatoo tun nakin bilbiluma kee keessa galtee bilbila kee keessatti wantoota markaatoo keessa jiran hunda ilaalta. Akkasumas immoo piroodaaktii kee achirratti baafattee gurguratta. Kanaaf inni ammaa kun inni 2018 baasne kun giraandi bir halaal maarkeetiin kuni achirratti seel ende baay'ee onlaayin seel ende baay'ee onlaayinii sana irratti hin bittaa hin gurgurta. Amma bittaa gurgurtaa it is not only about selling and buying, also it is about services, giving services of keessaa qaba. Tajaajiloota illee of keessaa qaba. Tajaajiloota barbaachisaa ta'an hunda waliigalaan gara kaataagorii 50 olii. Kaataagorii 50 yeroo siin jedhu fakkeenyaaf faashin yeroo jennu meen faashinii jira, fiimeel faashiniitu jira, akkasumas immoo kaayidsiitu jira. Kan daa'imaa jira, kan manguddoo, kan dubartii jira faashinoonni. Achi jalatti faashin erga jedhee ka'ee kaataagorii hedduu jira faashinii kana keessaa maaltu jira uffata barbaada. Aadaa ta'uu danda'a, kan biraa ta'uu danda'a. Kan barbaada achi jala galee ilaala. Karaa biraatiin fakkeenyaaf moobaayilii fudhadhu. Ismaartifoonii, taabileetii garaagaraa moobaayilii jechuudha. Wanni nu adda taasisu Alibaabaa irraa Amaazoon irraa fa'aa wanta adda nu taasisu shooppii qaba keenya. Amma inseentaa appilikeeshinii keenya irra seentaa appilikeeshinii qabdaa inseentaa moobaayilii bitachuu barbaadda. Hogga bitachuu barbaaddu ismaartifoon taabileetii irratti galtaa jechuudha. Achi keessatti shooppii filattamoo waan kan niirbaayii yookaan immoo kan kiloomeetiraan sitti dhiyoo filattamoo walumaa galatti bakka moobaayilii dhatta kan jedhutu jira. Opshinii garaagaraa jira. Fakkeenyaaf ati shooppiin filadhaa suuqii yookaan immoo bakkeewwan warra moobaayilii daldalu. Naannoo kiyya jiru barbaadee jette. Amma shooppii kan anna seente suuqa moobaayilii safara suuqa moobaayilii nagalte jechuudha. Inna seente kan Ahmadtu jira, kan Sultaantu jira. Akkanatti maqaan suuqotaa sun tarraa'ee jira. San keessaa feetee suuqii Ahmad ol galtee ati suuqa Ahmad keessa maaltu jira? Moobaayilota isaa wantati asii kaatee markaatoo dhattuuf hin jiru asirratti ilaalta jechuudha. Piroodaaktii isaa hunda with price. Piraayisii isaa, piroodaaktii isaa akkasumas immoo ispeesifikeeshinii isaa wajjin waa hunda isaa ilaalta. Yoo feete veender kooltu veenderii jira. Veenderii jechuun abbaa qabeenyichaati. Yoo barbaadde isa kontaaktii gochuu barbaadda. Kallattiidhaan hin dandeessa. Yoo immoo isa shakkite itti gaafatamummaa as bridge nutu jira. Kaampaanii kanatu jira. Tokko halaala wanti jedhameef wantichi sun waan bareedaa appii irra kaa'ee ka'ee waan kijibaa moosii fiduu hin danda'u. Waan feekii waan ta'e jechuudha. Feekii fiduu hin danda'u. Kanaaf gaaraantiin isaa eenyuun nuyi jechuudha. Dhaabbanni waan feekii appiloodiin godhuuf dursa akka inni amanamummaa godhatuuf dhaabbata jechuudha. Kanaaf ati yoo shakkite kooltuu seentiriitti bilbilta. Seentirii jechuun nuyi. Giraandi birriitti bilbiltaa. Giraandi birriitti bilbiltee waa'ee kanaa gaafattaa jechuudha. Maal yoo bituu barbaadde direct from the company bituu dandeessaa or you can buy from the center. Yookiin venderuma abbaa qabeenyicharraa kallattiin bituu dandeessa. Isa namanu kaampaanii namana yoo jette immoo from the company bitta jechuudha. Kaampaaniin sun moobaayilatti barbaadde sana maal godha ofii isaatiif gaaraantii isaatiin irraa fuudheeti deeliverii mataa isaatiin yookaan ekspreesii mataa isaatiin geessee fi kennaaf jechuudha. Tokko amanamummaa qaba. Lama tiraanspaarensii qulqulluudha. Sadaffaa saffisaadha. Amma yeroo ammaa maaltu teekinooloojiitti nu galchee addunyaa kanarratti addunyuma kanaa wajjiniin deemuudhaaf amma yeroo ammaa deemuudhaaf waa'ee addunyaa beekuun dirqama.
namni tokko dirree dorgommii yoo seenuu barbaade yoodhuma dorgommii wayii barbaade dirree eessatti dorgomamaa beekuu qaba. Eessatti kan jedhu. Dirreen dorgommii teknooloojii irra jira amma sa'aatii amma. Namni biizinasii dhaan hin dorgomaa barbaade he has to come to technology. Gara maalitti dhufuu qaba? Gara teknooloojiitti dhufuu qaba. Hayyuu tokkotu naa waaraariidha mana fakkaata namni suni. Waa'ee teknooloojii yoo ibsu kitaaba isaa tokko irratti akkanidha. Dura amma namni teknooloojiin humna namaatiin dorgomaa ture. Fakkeenyaaf namni lafa qotaa ture hadha immoo tiraaktarii ta'ee jira qonni jechuudha. Dur namni lukaan deemaa ture hadha immoo konkolaataan deemuu jalqabee jira. Teknooloojiin amma jiru garuu sammuu ilma namaatiin dorgomaa jira jedha. Sammuun dorgomaa jira. Kaleessa amma AI'n hin turre hadha AI'n jalqabamee jira. Yaadate yaaddu kan illee yaadee keetiin piroosesii godhee waa bu'ee dhiyeessuu danda'a. Akkasidha hayyuun kun. Isin amma waan kan amantanii deemaa jirtanii jechuudha fudhattanii. Sirriitti. Amanuun kun imaanni dirqama amantaa masaatti amma fakkeenyaaf teknooloojii fi sammuu ilma namaa dorgomaa jira. Maaliif tokko maal jechuu dandeenya teknooloojii dhumti kunu koo amma jiin ediitingiin jalqabameera beeki. Jiinii ediit gochuudha. Jiiniin koo update goota jiinii kan yoo dheeraa barbaade dheeraa goota furdaa barbaade furdaa goota ilma namaatu. Jiin ediitingiin wayii galeera masaatti kana tokko beekumsa rabbiin ilma namaatii kenne guddataa jira. Ati maaltu sirraa eegama beektaa ati akka nama siin jedhee dorgommiitti seenuu innaan dirree dorgommii beekuu qabda. Amma addee atileetiksiin tokko hoggaa fiigu yookaan immoo taphataan kubbaa hogga taphatu magaalaa keessatti dorgomaama. Dorgommiin magaalaa keessa jira achi naqa eessa dhaqaa dirree kubbaa dhaqa mitiima. Dorgommii namni barbaade amma yeroo ammaa dirree teknooloojii qofa. Warri kaan maal ta'a deemu the era is technologies era jechuu dandeenya. Barri kun yookaan immoo zamanni kun zamana teknooloojiiti. Zamana dijitaalaati. Zamana dijitaalaati. Amma grand marketing kun hojiirra galee jira jalqabee jira. Amma isa sana yoo rabbi nu gargaare ji'oota muraasa booddee launch goone fixne irraa appii isaa xumurre irraa yoo rabbi nu gargaare eebbisiisuuf deemna launch goone bakka namoonni keessummoonni hedduun argamanitti launch gochuuf deemna. Aga revenue tax revenue karoorri qabamee jiru aga 28faatti haga birrii Itoophiyaa biiliyoona 57tti ol revenue taxiin eessarraa argama galiin mootummaa teknooloojii irraa kan jedhudha. Kun maali jaallatamee osoo hin ta'in dirqamameeti. Amma fakkeenyaaf GDP'n biyya Chaayinaa yoo fudhatte akkuma wantoota adda addaa GDP qabdi. GDP'n jaraa duraan maal ture production dhumaami. Garuu osoo hin jaallatin addunyaan guutuun GDP'n siin kana siinatti wal dorgomtu nadaajii miti booda zayita miti buna miti maal ta'a teknooloojii ta'a. Indiyaan ammaa wanti siin dhufte shanaffaarra galtee fi daa'imaa qabee guddaadhaa qabee manguddoo qabee yuunivarsiitiin hundi waa'ee maal irratti hojjetaa jira waa'ee teknooloojiiti. Teknooloojiin yoo cimee jedhe infraastiraakchariin hin salphataa. Teknooloojiin e-governaansii dhufaa. Malaammaltummaatu irra ta'a. Akkasumas immoo maarkeetiin kamillee onlaayinii irra ta'a. Amma fakkeenyaaf giraand bir halaal maarkeetii kana hogga laaltu ati tokko riil piraayisii isaan agartaa naggaadota yookaan immoo daldaltoota gidduu kana si shawwadanu hin jiru jechuudha. Riil as the direct market in agarta jechuudha. But it is not direct market miti. Direct marketiin waan biraati. Akka direct marketiitti from the vendor maal agartaa in argachuudha konsumeriin sun. Maallaqa inni ittiin gurguru in arga. Fakkeenyaaf ati moobaayila gurguraa jirtaa jennu. Moobaayilli kee asirra jiru birrii 100,000 yoo ta'e 100,000 akka gurgurtu achirra keessaati. Namni tokko baadiyyaa fagoo taa'ee hin argachuudha waan keessan gidduutti namni isa shawwaduu hin danda'u tokko kana. Lammaffaa teknooloojiin maalirri isaa tiraanspoorteeshiniidha qabee namni achii ka'ee dhufee waa bitatee deebi'uudhaaf tiraanspoorteeshinii jira. Tiraanspoorteeshinii achirraa ka'ee dhufuudhaaf immoo rakkoo garaagaraatti isa mudachuu danda'a. Karaa biraatiin namoota unemploymentii hir'isa sirriitti warreen wanti sun dhiibbaan fidu gara kamiin fakkeenyaaf namni baay'ee nama maal jedhaa AI ni yaadatamu guddataa dhufuuni ashiin dura amma Chaayinaa keessatti maaltu jalqabamee jira doktorri mana ofii taa'ee roobootiidhaan ilma namaa yaaluu jalqabee jira.
konkolaataan baay'een isaa shufeeriin hafee yookaan inni isa konkolaachuu dhabameetiin ofii isaatti deemu self drive ta'ee jira. Adeemsa keessa teknooloojiin kun deemeetiin fudhatamummaa ilma namaa dhabsiisaan dhufu. Ilmi namaa yoomillee fudhataman nafu. Abbaataaf dhorka malee. Inni teknooloojii biraa uuma. Gartaami. Ati AI uumte ilma namaan fudhatama dhabsiisan sammuutu uume beeki. Atis waan biraa uumta. Ilmi namaa rabbiin ilma namaa kamiinuu faayidaan ala nuumne. Faayidaan nafu. Waan biraa uuma malee. Sodaan guddaan addunyaarra jiru waan kanaaf. Kun rabbiin ta'uu ni jira. Amma warri Jaapaanii baay'een isaanii hiriira ba'aa jiru. Garuu maal ta'a beektaati? Yeroo inni itti. Wanti kana kaasuuf maalini fakkeenyaaf faabrikaa garaagaraa keessatti yookaan dhaabbilee oomishaa keessatti humna namaatiin hojjetamaa jira. Duratti kaasee jira waan kana. Humni namaa kun yeroo booddee gara meentaalii dhufa. Qara namni humnaan hojjetu teknooloojiin bakka isaa bu'aa yoo ta'e fudhatamummaa isaa dhabamaa dhufa natti fakkaata. Humnaan hojjetu yoo ta'e. So addunyaan maal barbaada? Humna isaa osoo hin taane meentaalii isaa barbaada. Yoo ilaallu garuu namni keenya baay'een isaa meentaalitiin isaa baratee jijjiiramuu waan haaraa kireet gochuu keessatti hanqinni waan jiru sitti fakkaatu. Sirriitti. Wanti ilma namaa lafatti hambisu dorgommii dhiisuudha. Amma fakkeenyaaf akkan sila siin jedhee yeroo namaa yeroo dorgommiitii beeki. Yeroon keessattuu ijoolleen keenya amma biyya keenyatti yoo ilaalte TikTok irratti, Facebook irratti yeroo dabarsaa deemaa jiru. Haa ta'u sun nama gara bareedduun itti fayyadame gaariidha. Miidiyaanis jechuudha. Irra hedduun nama immoo kallattii kanaan milkaa'inni jedheeti jira. Namoonni sammuu gurguddaa qabanullee yeroo jirritti gadi waan isaanirraa hin malle kompiit gochuudha. Kompitishinii famasummaa jedhamu tokko jira. Achirratti yeroo jirritti dhaqanii kompiit godhaa jiran yeroo qaawwi uumamu jira. Angaruu maalirra reekomendi godha beektaati. In darba wanta kana. Fakkeenyaaf famasummaan feesbuukii ta'uu tiiktookii ta'uu hordofaa miiliyoona horattee kaatee guyyaa tokkotti dhabda. Eegalee otuu beekumsa yookaan immoo innoveeshinii akka sanaa wayii qabaatteeti hatta ati duutee ati duunaanuu jechuun innoveeshiniin kee sun dhala dhalatti darba. Innoveeshiniin kee irra caalaa otuu innoveeshinii irratti hojjenne otuu teekinooloojii irratti hojjenne akkasumas immoo yaadni keenya biizinesiin keenya kireetiiviitiin keenya beekamtiin keenya illee hatta beekamtiin keenya bulchiinsillee hoggansi otuu gara teekinooloojiitti fookas godhe biyya kana dorgomaa taasisuun hin danda'ama. Kanammoo yoo hin goone ammaaraachii yookaan filannoo gara biraatiin hin barbaadannaan isin kufta tun jaallatin. So akka tamma jettee namoonni dorgommii kana keessa hin jirre wantoota biraa keessa jiran hatta biizinesii jaraa biizinesii sichi fooqii adda addaa ijaaren kireessaan akka kootti fooqii ijaaruu hawwii isin qabu isin ijaaru. Waa'ee jedhu moobaayilii irratti fooqii miiliyoona ijaaruu dandeessa. Maaliif yoo jettee amma Alibaabaa fudhadhu. Amaazoniinis fudhadhu. Amaazoon Jeef Beezoonii kan Amaazoniin hojjete gara waggaa 25 gahaa jira amma. Dafee hin beekamne. Yoo xiqqaate appilikeeshinii isaa sanarraa moolii suuqii miiliyoonaan lakkaa'amu qaba. Miiliyoonotaan suuqii lakkaa'amu yookaan suuqa miiliyoonotaan lakkaa'amu qaba. Tu fooqii ijaaruu irratti xiyyeeffate yoo. Siigalee namni tokko amma fakkeenyaaf abbaan fooqii kana ijaaree suuqii garaagaraatti kutaa adda addaatti kireessuuf ijaarame. Ati immoo teknooloojiidhaan appilikeeshinii irratti appilikeeshiniidhaan jechuudha. Wanni hundi isarraa bitama irratti gurgurama agarti kan isaa jechuudha. Kanaaf maarkeetii warra dhaabe sana warri galma gahe jechuudha. Anamma fakkeenyaaf. Namni qaroonii amma yeroo kanatti gamoo investi gochuu caalaa teknooloojii irratti investi gochuutti isa bu'aa guddaa isaa fida jechuudha. Sirriitti amma gamoo tokko baasuudhaaf gamoo bareedaa gamoo kana baasuun ikkoo yoo xiqqaate miiliyoona 200 keessa fe'e. Yoo xiqqaate miiliyoona 200. Otoo anaati otoo miiliyoona 200 qabaadhe Amaazonii wajjin an dorgomu. Miiliyoona 200 kana laal otoo anaati miiliyoona 200 kana investi maal irratti godha teknooloojii irratti godha. AI irratti godha. Sigalaadhaan AI irratti investi goota. Innoveeshinii adda addaa irratti investi goota. Kanaaf wanni nuti xiyyeeffannoon kan koo maali duraan sarvisii hojjetaa turre
Manni barumsaa sun sarvisiidha. Fayyaan sarvisiidha. Amma immoo maalii teekinooloojiitti deebi'uudha. Karaan isa malee nama ta'u. Egaa daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan Soofumar Podcast karaa miidiyaa Soofumariin isiniif darbudha. Keessumaan keenya har'aa immoo Miftaa Jibriilidha. Hanga sagantaa keenya dhumaatti nu faana tura. Egaa dargaggoo Miftaa Jibriil waa'ee teekinooloojii kaafnee, waa'ee barumsaa kaafnee, barandaarraa kaatee mana barumsaa ijaarrattee, achi immoo hospitaala ijaarrattee daandii guddaa deemte. Ani asirraan kan gaafachuu barbaadu manni barumsaan jalqabaa sun dhaabbatte moo jirti ammas? Jira malee. Jira ammas hojjetamaa jira. Barsiifamaa jira. Barattoota 1,000 ol barsiisaa. Bakka 2 jira. Waliigala barataa 1,000 ol qaba. Sirriitti barsiisaa kutaa KG irraa qabee aga kutaa 8. Hojjetaa gara nama 90 hojjettoota 81 qaba. Manni barumsaa qofti. Manni barumsaa sun. Waliigala immoo hojjetaa meeqa bulchaataati akka dargaggeessa tokkootitti akka abbaa kaampaanii tokkootitti hojjetaan nama meeqaaf carraa hojii uumte? Hedduudha. Walumaa galatti kaampaanii dhaabbata 7 hundeesseera. Kanneen biroo kan amantaati. Waliigalaan dhaabbata 7 kana keessa nama permanentii hojjetutu jira. Kontoraataa warra hojjetutu jira. Walumaa galatti aga 400tti dhiyaata amma isaatii kana jechuudha waliigalaan. Hojjettoota 400tti dhiyaata. Hospitaala dabalatee, kaan dabalatee, kolleejjii dabalatee, akkasumas immoo giraandi birrii ammaa kanas dabalatee dhaabbileen keenya gara 400tti dhiyaata permanentii fi kontoraata dabalatee waliigalaan jechuudha. Gaa'ila horatteettaa yeroo rakkootitti sanuu fuudha hawwitee yeroo ati qarshii hin qabnetti manni barumsaa yuunivarsiitiin cufameetiin deebitee jirta achii kaatee immoo Jimma galtee yeroo sanitti gaa'ila hawwitee waaqni si milkeesse rabbi si milkeesse ijoollee meeqaan geetti amma? Ijoollee 2. Maqaan isaa hangafaa Afiif jedhama. Maqaan isii intalaa immoo Afaaf jedhamti. Maqaa babbareedaa. Hiikni isaa maal jechuudha? Hiikasaa warra afaan Arabii beeku beekaa. Afiif jechuun nama of qabaa jechuudha. Nama miira ofii to'atu. Miira ofii to'atu jechuudha. Afaaf jechuunis akkuma kana. Miira ofii nama to'attu jechuudha. Shamara miira isii to'attu. Namni miira ofii to'atu kun emotional intelligence waliin hin deemaami. Fakkeenyaaf emotional intelligence immoo kaafnu inni jalqabaaf tokkoffaa irratti kan waa 5tu jira. 5 keessaa tokkoffaan self controlidha. Miira ofii to'achuudha. Kanaaf miira ofii to'achuun bakki namni itti milkaa'us kufusachuma irratti. Dabalataan immoo siree hospitaalaa fi meeshaawwan kiliinikaafis ta'an ni hojjetu natti fakkaata miti. Hojii kanaan dura Itoophiyaa keessatti hin hojjetamu ture. Isintu jalqabaaf isintu hojjechuu jalqabe moo akkamii waan isaas nutti himi? Jira. Sireen maanuwaaliinis jira. Kan warri biroos hojjetanu. Kan hedduun garuu advaansed warri ta'e biyya alaarraa dhufa. Kan faabirikaan hojjetu jechuudha. Nutis asitti bulchiinsa magaalaa Jimmaatti dhaabbata leenjii teeknikaaf ogummaa wajjiniin agirimentii qabna. Maashinoota hedduutu jira. Maashinoota farniicharii kanarraa kan ka'e farniicharii amma hojjechuu jalqabneerra jechuudha. Maashiniin farniicharii kamiin oomishuuf barbaachisaa ta'e hedduun kan maashinoota xixiqqaallee oomishu hedduun kan mootummaan galcha jira. Sun immoo akka giraandee vaaliitti akka waliigalaatti jara waliin agirimentii uumne amma isa hojjechuu jalqabneerra. Kana qofa osoo hin ta'in akka kaayyoo keenyaatti farniicharoota hedduu tu jira hospitaala keessa. Pashantii beedii irraa qabee akkasumas immoo pashantii weetingi cheerii kan wambarii namni dhukkubsataan irra taa'u akkasumas immoo farniicharoota adda addaa hunda wajjin oomishuudhaaf oomishne immoo gurguruudhaaf. Dargaggoota musliimaadhaaf leenjii kennuuf akka qophii xumurtanii jirtan karaa toora feesbuukii keetiin barreessitee argee jira. Dargaggoota musliimaa irra qofa maaf xiyyeeffattanii kan jedhu beekuun barbaada. Anatuyyuu dursa nama amantaati. Amantaarraan gara biizinesiitti dhufe malee biizinesii irra gara amantaatti hin dhaqneen.
nan barsiisa. Akka jeneraalitti wanta barsiisus jira. Amma dargaggoota musliimaa wanti kan addatti kan barsiisu tokko namni osoo amantaa isaarraa hin dabiin biizinasii hojjechuu hin danda'a. Seeraaf duudhaa amantaa eegee. Amma wanti hedduun barame nama qabeenya horateeni qabeenyi isaa kun karaa sirrii hin taaneen fidee kan jedhu ideoloojii kanaa jira namoota keenya hedduu keessa karaa haraamaatiin jedhama. Haraama jechuun karaa amantiin hin eeyyamneen waliin dha'uun haa ta'u akkasumas immoo hannaan haa ta'u akkasumas malaammaltummaa garaagaraatiin fide ideoloojii jedhu jira. Kanaaf namni duudhaa amantaa isaa sirriitti eegee hojii hojjechuu hin danda'a. Yaadota akka kanaati yeroo hedduu kana namoota keessaa dhiqu. Amantaa isaa eeggataatuma namni barnoota akaadaamiis barachuu hin danda'a. Waggoota hedduudhaaf wanta akka kanaa uummata dudduubbeetti hambisee jira. Akka namni biizinesiitti illee hin galle. Gara biraatiin namoonni amantaa irratti fooyyee qabanu ittiin seenan biizinesiitti sodaatu. Kun immoo maal godhe beektaati? Akka namoonni keenya dargaggoonni keenya biyya alaatti yaa'an godhe. Ati biizinesiin hojjedhu amantii qofa irratti xiyyeeffadha yoo jette si sobsiisa booddee. Maaliif si sobsiisa utuu hin jaallatin nyaattu malee teessu yookiin kadhaatti gadi baata. Sila waan amantii irratti hin cima biizinesii barbaadu jettetta utuu hin jaallatin kadhaatti gadi baata. Osoo hin jaallatin shamarri asirraa biyyoota alaatti ekspoorti ta'aa jirti. Of gurguraa jirti. Maatiin ekspoorti biraa jiran kam yeroo inni piroodaaktii buna ekspoorti godhu maatiin keenya maal ekspoorti godhaa jira? Shamara. Sirni gabrummaa sun hafne jechuudha. Hinaafne. Akkas fakkaata. An maalan godhaa irra hedduu hawaasni naannoo keenya irra jiran hawaasa musliimaa waan ta'eef leenjii akkanaa sirriitti gadi qabee kenna. Hatta amma wanti halaal maarkeet jechuu kana maaliif hin jedhee ammas soolaarii jennaan yeroo darbe teknooloojii wayii dhufee ture. Teknooloojii sanarratti tokko amantaadhaan dhorgaadha wanta jechee. Akkuma jedhame akkuma sodaatame sana namoota irraa birrii biiliyoonaan guurratee bade aappiin sun appilikeeshiniin sun. Kanaaf sammuu hawaasa keenyaa keessa maaltu galee jira? Onlaayiniin haraama jechuun galee jira. Wanti onlaayinii irratti hojjetamu. Kanaaf ati dursitee maal goota? Namni si dura maqaa balleesse akka itti hin dhufne si godha. Akka itti dhugaa fudhattee namni. Kanaafuu ati dursitee ani isa kana miti. Ani isa si yaaddan sana miti. Ani isa dhugaatii kan jedhu of beeksifta. Karaan ati ittiin of beeksiftu tokko diip tireeningii na kenniteef. Diip tireeningii. Irra hedduu attaakiin eessarraa dhufa haraama jechuudha gara biizinesii keessatti. Karaa kan leegaaliitii seeraan baafatta. Biizinesiin kee kun haraama jennaan gabaa keessaa baatee taati. Kanaaf maaltu nurraa eegama bakkee tokko dargaggoota musliimaa tireeningii kenninaafi lama bakkeewwan manneen amantaarra deemnee akka attaaknu hin goone wanti kun akkana miti kan jedhu irratti hojjanna. Kanaaf iyyee akkasitti eemiinsaa kanaaf. Daandii kan kee keessatti karaa kan kee keessatti adeemsa kan kee keessatti waan baay'ee keessa dabarsitee jirta natti fakkaata. Namni akkanaan lafaa kee milkaa'ina gana ga'uun gonfatu milkaa'ina guddaa gonfattee jirta. Mee wanti si qunname maalinni wanti baay'ee chaalenjii si godhee jiru kee keessatti akka duubatti istiraappi gootee deebitu kan si godhe maal ture? Akkamitti injifattee waan sanis? Yeroo hedduu tokko hanqina maallaqaati. Hanqinni maallaqaa rakkoo hedduu si irraan si ga'a. Ati karoora tokko qabattee jirta. Karoorichi suni maallaqa barbaada. Ati maallaqa hin arganne yoo maallaqa sana sa'aatii sanatti hin arganne dudduubbeetti istaak sirkaa ta'aa jira. Chaalenjiin kanaan na mudate lakkoofsan qabu. Chaalenjiin guddaan waa'ee scarcity yookaan immoo lack of money'dha. Maallaqa harkaa dhabuu jechuudha. Inni kan biraa chaalenjiin yeroo namarraallee si mudatu jira. Namootumarraa. Namoonni tokko tokko si wajjiniin fa'aa hojjetaa dhaqanii yeroo yaada kee karoora kee hubachuu dadhaban yeroo jira chaalenjii si godhan jira. Maqaa xureessuu fa'aadhaan. Gufuu sitti ta'uudhaan. Gufuu biraallee namni sitti ta'e hin danda'u. Tokko tokko maqaa balleessifaa sirratti oofuudhaan. Akka namni biratti kireeditii dhabdu.
namni biraa akka inni biratti akka fudhatama dhabdu. Waan akka kanaa yaalii hedduu chaalenjiin hedduun gam tokko kanaan na mudate. Kanaaf chaalenjiin guddaan na mudate homa lamaan kana. Namootuma na hubachuu dadhabaniif maallaqa dhabuurraan chaalenjiin. Kana hunda keessa immoo alhamdulillah booddee keessa hubataa namni na hubataa dhufeera amma chaalenjii hedduun qabu gara namaatiin. Irra gara maallaqaatiin immoo teekinooloojii kana sirriitti beeksisuu, teekinooloojii kana irratti sirriitti hojjechuu waan fedhuuf bakka tokko tokkotti chaalenjiin hojjechaa jira jechuudha. Dhuma irratti immoo sagantaa keenya gara guduunfaatti adeemnu waan baay'ee kaafnee jirra. Muuxannoo guddaa nu keessatti jira. Dhugaa dubbachuudhaaf haala kanaan muuxannoo kan kennu qooduu keetiin baay'een ajaa'ibee jira. Maal inni amma dargaggeessi akkan keetii kuni sirraa maal barachuu qaba? Fakkeenyaaf amma atiin yuunivarsiitii irraa eebbifamnee ji'a 5 si hafe qarshii hin qabdu, koronaan hin jira, rakkoo garaagaraatu jira. Rakkoo sammuu dandamattee kaatee guyyaa har'aa milkaa'inaaf geettee jirta. So dargaggeessi umrii kan keessa jiru, umrii keetii gadillee jirullee haala kamiin rakkoo kanneen keessaa ba'ee addunyaa ofii jiruuf injifachuu danda'a? Wanni guddaan viizhiniidha. What is your vision? Ultimate vision qabaachuu qabda. Ultimate vision keessa na hojii hojjechiisa. Anamma dura miileenan ta'a jedhan karoorseemi. Kanaafuu hiyyeessa ta'uu hin qabu. Ana qofa osoo hin ta'in maatiin koollee hiyyeessa ta'uu hin qabu kan jedhu ofitti himeera. Dhagaa fedha cabsee achi ga'uu hin qabu kan jedhu karoora kooti. Yeroon immoo kana hojjedhu barnoota addaan kutuu hin qabu kan jedhu ofitti himeera. Barnoota. Yeroon kana hojjedhu amantaallee addaan kutuu hin qabu kan jedhu sammuu kootti himeera. Kanaaf ultimate goal keetti hojii hojjechiisa. Dursa what is your ultimate goal? Maali kaayyoon keenya ati gochuu qabdu? Achirraa amma waa'ee godhee bakkan jedhe san argan ga'e ka'e waa'ee godhee inni yaadu namoota miiliyoonota miiliyeeneran godhaa inni jedhu kaayyoo isa ergasii nama dhuunfaan ture beeki. Amma sammuu nama miiliyoonotaatiif hin cinqamaa jechuudha. Miiliyoonotaaf hin cinqama. Kanaaf miiliyoonotaa gaafa cinqamtu miiliyoonotaaf hojjettaa jechuudha. Kun maalirraa ka'ee kana yaadde yoo naan jette dargaggoodhaallee wanti naa. An dhugaa rabbii taanaan amma isaatii kana abbaa qabeenyaa ta'e leegzharii nama barbaadu yookaan immoo fookii kana keessa taa'e no kana miti. Waa tokkoon jijjiiruu barbaada biyya kana keessatti. Seenaa guddaa diinagdee yookaan immoo filoo diinagdee biyyattii kana nama jijjiiru ta'uu barbaada. Kanaaf amma ikonoomik poolisii wal qabatee illee wantoota chaalenjii hedduu isaa biyyattiin kun ganaa sirreessuu qabdullee jira. Ikonoomik poolisii ammallee gara dijitaalaatti dhufaa jira. Ikonoomik poolisii akka dhuunfaatti qabdaati fakkeenyaaf seeratti baasii ikonoomik poolisii jechuun eessaan galii fidaa eessarratti immoo oolcha. Eessaa fideetiin eessarra oolcha waan jedhudha. Yookaan immoo waa we say revenue and expenditure. Akka dhuunfaattis akka biyyaattis eessaa argachuu qabna galii. Biyyi kun maal irraa galii argachuu qabdi. Kanarratti maaltu taa'u jiraachuu qaba roodmaappiin jiraachuu qaba. Eessa maalirraa galii biyyaa akka GDP namni dhuunfaa GDP qaba beekti. Not only about the government or the country. Waa'ee biyyaa yookaan immoo waa'ee mootummaa qofa osoo hin ta'in individually ati maatii qabda. GDP maatii keetii eessaa dhufuu qaba. Galee GDP eessaa fidde galii kee eessaa fidde kan jedhu this is economic policy jechuun kana. Eega dhufe immoo maalirra ooluu qaba? Akkamitti ooluu qaba? What we say allocation of the budget. Budget kana immoo how can I allocate it? Akkamittiin allocate godha kan jedhu irratti namoota dhuunfaa irraa qabee dhaabbilee biizinesii irraa qabee dargaggoota irraa qabee akkuma as the whole akka biyyaatti qaawwee achirra jira kan jedhu yaada qabaan. Sanarratti riisarchii hojjetaan jira.
Kana irratti yoo fooyyessine jennee miiliyoonota miiliyoonaan taasifna. Amma fudhadhu maatiin asii ka'ee daa'ima isaa kan immoo intala durba isaa biyya alaatti inni ergu intalli sun dhattee kushiina nama keessa hojjetti. Deemeeran biyyoota hedduu deemeera. Ilaalaas tureera. Chaalenjii nama keenya qunnamu argeera. Walumaa galatti modern slaveedha. Akka amma jiru jechuudha. Modern slavee jechuu dandeessa. Yoo maqaa sana waamuu dhiibne illee moderniidha. Modern slave no. Slavein slaveedha. Kanatti jirama. Kanaaf ilmoon hin baatii shamarri tokko. Waa meeqa diigaa jirti beektaa shamarri gaafa sirraa baatu. Tokko umurii isii diigaa jirti. Agartaame? Umuriin siitti darbaa jira. Dheeruma bultii illee ijaaruudhaaf maalitti ta'e gufuu guddaa ta'aa jira. 2 fayyaa dhabaa jirti. 3 mooraalii maal ta'aa jirti? Cabaa jirti. Kaatee innoveeshinii adda addaa hojjechuu hin dandeessu. Sammuu maal jedhamuutu keessa dhufaa jira. Sammuu garbummaatu barsiifamaa jira. Maatiin kun inni ijoollee alatti ergu. Namichi asii ka'ee ala deemus maal isa barbaachisa? He has to has his own economic policy qabaachuu qaba. Maal galii barbaachisiisuu deemee akkamitti arasii argadda? Framework kana akka for the whole country waan akkana irratti hojjechuu hawwii kooti. For ummata keenyaa hojjechuu. Isa ultimate goaliin koo. Namni keenya maal ta'e jira beektaati. Kadhataan jechuun masjiidni hundi kadhataa ta'eera. Hin kadhataa. Akka amantaatti hin kadhataa. Masjiidni hin kadhataa. Madrasaan hin kadhataa. Namni dhuunfaan kadhataa. Mootummaan hin kadhataa. Kadhaan immoo addunyaan jijjiiru. Maaltu nu barbaachisaa? Maaltu nu barbaachisaa? Frameworkii wayii yookaan immoo road mappii economic policy aga mana nama dhuunfaa galuutti baasu nu barbaachisa. Amma fakkeenyaaf abbootii qabeenyaa tokko biiliyoona qabaa beeki. Biiliyoonaan kan inni hojjetu. Mitiima? Otuu economic policy qabaate yookaan immoo expenditure isaa irratti waa hojjete eessarra na oolcha baasii kootu jedhee yoo xiqqaate koo nama tokko irraa haa xiqqaatu maatiin 200-300 jiraataa beeki. Si galeemi? Maaliif poolisii waan hin qabneef tokko yeroo tokko mootummaa waan kanarratti yeroo inni itti humna barbaadus jira. Kallattiin qaama aangoo qabuun keessifamu jira. Akka fakkeenyaaf uummata musliimaa yoo fudhatte zakaa kaffaluu dirqama qaba namni. Abbootiin qabeenyaa kun jechuudha. Zakaa rabbi qabeenya si bira kaa'ee ati fuutee dirqama isa kanaa kennuu qabda. Kun maal agarsiisaa? Economic policy. Eessaan fidaa eessatti hin baasaa? Fair distribution. Fair distribution. Gaafa akka kanan taane miis resource managementii uumamaa. Malee rabbiin qabeenya biyya kana keessatti uumeera. Poolisiitu iyyuu rakkoo qaba. Kanaaf akka dhuunfaa kootitti akka miftaatti I have my own economic policy. Economic policy mataa kootiin qaba. Aadaan kenna hoo aadaan hojii kenna rakkoon qabu? Sirriitti rakkoo qaba. Aadaa hojiitiifis furmaanni maal beektaati? Isiin anamasiin jedhe kana. Aadaa hojii eessaa fiddaati yoo rood maappiin sii kaa'ame malee. Namni tokko uumamaan maal kaa'achuu danda'a? Creativity qaba. Uumamaan lafaa uumatee deemuu danda'a. Tokko immoo maal barbaada? Gaayidaansii roodii irra deemuu barbaada malee danda'e roodii ofii mataasaa baafachuu hin qabu. Anamma seenaa biyya kanaa keessatti rood maappii economic policy baasuu hawwii kooti. Kanaan giraandii birrii amma hojjennu kanaan teekinooloojiidhaan wal qabatee namoota miiliyoonotaan lakkaa'aman miiliyoonota gochuun kaayyoo goote godhameeras. You can say that it is very difficult. Kun ulfaataadha jechuu dandeessa biyya kanatti. Garuu biyyoota addunyaa irratti hojjetamaa jira. Amma warri teekinooloojii amma Elon Musk fudhachuu dandeessa. Jarumti e-commerce amma Alibaba kun fudhachuu dandeessa. Namoota miiliyoona 10 miiliyoona 20 miiliyoonara godhaniiru. Kaampaanii jalarraa namni ba'e. Jeff Bezos kan Amazonii suni biyya biraa dhiisii Indiyaa qofa hojjetaa miiliyoona 2 qaba. Hojjettoota miiliyoona 2 qaba. Miiliyoona 2 sun miiliyoonara. Kanaaf nama biyya kana keessatti waan akkanaa uumuudha.
Dargaggoon asirraa gaaffii natti na gaafatte dargaggoon maal sirraa barataadha. Dargaggoon wanti irraa baratu viizinii guddaa isaa qabaachuu qaba. Mul'ata guddaa akka kanaa gaafa qabaatte nama guddaa taata. Yoo biyya fakkeenyaaf amma ikoonoomii poolisii irratti hojjedhan jedhee biyya kanaaf. Kanaafuu mul'ata kanaan an deema halkan guyyaa nan hojjedha. Kanaaf waan mul'ata koo kanarratti chaalenjii fedhe hojjetan dabalu. Chaalenjiin fedhe yoo natti dhufeyyuu otuun garaan muratiin yookaan immoo otuun harkan kennin nan deema karoorri koo. Akkuma kanaati ati immoo akka dhuunfaa keetiitti daa'imman haadha abbaa dhabee jechuun haadhaaf abbaa dhabanii gatamaa jiran kun. Akkasumas immoo haadhumaaf abbaa utuu qabaatanuu haatiniif abbaan akka itti guddisan dhaban kun yookaan orfaanii warra jedhamu jechuudha. Miiliyoonotaan jira. Daa'imman miiliyoona tokkoofan gaaddisa ta'a jettee otoo karoorfatte tokkoffaa Rabbi si gargaara. Lammaffaa sammuun keessa hin ciibsu. Karoora kee guddaa waan ta'eef. Dhakaa fedha cabsitee keessa dabarfatta. Harkaan kennattu. Aatamma fakkeenyaaf shamara irratti akka dubartootaatti. Otuu nan jiru akka shamara tokkootti ijoollee lammiin biyya kooti akkam deemtee koshiinaa namaa keessatti garboomti. Shamarran anaa jiru biyya namaan baatu jetteetu karoorsite viizinii akka kanaa qabattee hojjette Rabbi si gargaara. Uummanni si gargaara. Namni dhufe kamuu si eebbisaa deema karaan si banama. Chaalenjii yoo si mudate illee chaalenjii keessana ni mo'atta. Kanaaf dargaggoonni keenya mul'ata akka kanaatti osoo dhufne waa guddaa hojjechuu dandeenyan jedha galatooma. Turtii ajaa'ibaa taasifnee ture. Dhumarraan immoo wanti kun haasaamuu qabaa. Wanti jettu yoo jiraate nutis wanti hin kaasii yoo jiraate yaada dhumaa kan kee dubbachuu ni dandeessa. Yaadni dhumaa kan koo Giraand Bir Halaal Maarkeetii kana finneerra. Kanaafuu Giraand Bir Halaal Maarkeetiin kun teknooloojii haaraadhaa, innoveeshinii haaraadhaa nuuf hawaasni keenya irratti bitata gurgurata haala amanamummaa qabuun qulqulluu ta'in haala halaala ta'in meeshaa halaala meeshaa seera qabeessa qofa. Kanaaf waa hundayyuu xumurree waan jirruu fi karaa seeraatiinis karaa shari'aatiinis karaa kamiinuu xumurree jirra. Daldaltoonni karaa Giraand Birriitiin nu wajjin walii galanii meeshaalee isaanii akka gurguratan. Warri bitatu karaa Giraand Birriitiin akka bitatu. Nuti maal argannaa? Koomishinii arganna. Siigalee atamma fakkeenyaaf Giraand Birrii irratti piroodaaktii kee aplood gootee gurgurachuu jettu koomishinii naa kennitaa jechuudha. Nuti maal irraa argannaa? Koomishinii arganna. Waan ati maal sarviis chaarjii irraa fudhanna jechuudha. Nuti sarviis chaarjii fudhanna. Kanaaf aappiin kuni miiliyoonara gochuuf deemnaadha waan ta'eef sammuu kana of keessa kaa'atee namni nu deeggaruu qaba. Wanti nuti amaanaa namaa jennu tokko piroodaaktii feekii achirratti hin keenye. Tokko lammaffaa itti gaafatamummaa fudhannee yoo karaa keenyaan dhufe namichi itti gaafatamummaa riiskii hunda fudhannee piroodaaktii sana isa qaqqabsiifna. Sadaffaa piraayis feeriidhaani. Piraayisii fakkeenyaaf piraayisiin ol ka'e achirratti hin keenyu nuti. Waan gabaa biyyaatiin ala ta'e. Kanaaf konsumarii yookaan immoo warreen bitattoonni waan bitattan moobaayila keessanirraa gadi buustanii aappii keenya keessa seentanii waa hunda akka bitattan jechuun barbaada. Ayyee galatooma. Kun miidiyaa Soofuu Mariitii. Keessummaan keenya guyyaa har'aa immoo Miftaahaddin Jibriil Nagawooti. Dargaggoo abjuu guddaa qabateeti miiliyoonara godha jechuudhaan lafaa ka'edha. Dargaggoo Miftaa Jibriil Nagawoo namoota miiliyoonara godhachuudhaan karoorfatee kaayyeeffatee dargaggeessa deemaa jiru. Waaqni si haa milkeessu. Nullee miiliyoonara taana si wajjin. Egaa kun miidiyaa Soofuu Mariitii. Sagantaan keenya guyyaa har'aa immoo keessummaa Soofuu Mar Poodkastiiti. Turtiin keenya kana fakkaataa ture. Horaa bulaa deebanaa nagaan tura.